Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan innis baay'iseef guddisee kan isin jaalatu hanga qaraanii irratti dhiiga isaa dhangalaasee foon isaa muree kan nu jaalate Waaqayyo abbaan keenya maqaan isaa bara amma baraatti kan galatoominu haa ta'u. Maqaa isaa waamnee biraa hin haftuuti ati teenya qulqulleettiin dubreen Maariyaam isheenis akka ilma ishee maqaan ishee kan galatoominu haa ta'u. Egaa akka fedhaa feeyya Waaqayyootitti mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti hanga dhumaatti kan amanamte ta'i jechi jedhu ni arganna. Hanga dhumaatti kan amanamte ta'i. Gonfoos sin gonfachiisaa jecha jedhu sagalee Waaqayyoo ni arganna maatii Waaqayyoo. Egaa jecha kana kan dubbate qulqulluu Yohaannis wareegamaa Yohaannistu jecha kana lafa nuuf godhe jechuudha. Yohaannis egaa gooftaa kan jaalatu maqaalee garagaraan kan waamame Taa'oo Logos, Abuu Qalamsiis, Fuqura Egzii jechuudhaanii jedhamee maqaa garagaraatiin kan waamame. Haadha teenya qulqulleetti dubree Maariyaam qaraaniyoo jalatti imaanaadhaan fudhatee gara mana isaatti kan gale. Akkuma Museen seerota oriitii nuuf barreesse kitaabolee 5 Museen akkuma nuuf lafa nuu kaa'e Yohaannisis immoo iyyuu wangeela dabalatee mul'ata Yohaannisii fi ergaawwan 3 waliin wangeelota waliin kitaabolee 5 nuuf barreesse jira. Odola Fixumoo keessatti egaa mul'ata kana kan nuuf barreesse. Hanga dhumaatti kan amanamte ta'i gonfoo sin gonfachiisaa eenyuyyuu si jalaa fudhachuu hin danda'u jedhee dubbatee nu barreesseera. Dhaabbichi jecha kana ammoo Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa addunyaati. Egaa mucaa namaa du'aa gara jireenyaatti badiidhaa gara qulqullinaatti cubbuudha. Iddoo gaarummaatti kan nu deebisee Waaqayyo abbaa keenyadha. Egaa qulqulluun Giyoorgis egaa waa'ee seenaa qulqulluu Giyoorgis ni baranna. Giyoorgis jechuun urjii aduu jechuudha. Abbaa isaa Zorontoosii fi haadha isaa Tewoobistaa yookaan immoo Aqleesiyaa irraa iddoo Lidaa jedhamtutti qulqulluun Giyoorgis dhalatee jira. Egaa qulqulluun Giyoorgis dhalatee gaafa waggaa 10ffaatti ga'u abbaan isaa jalaa ni boqate. Erga abbaan isaas jalaa boqatee obboleewwan 2 obboleewwan shamarranii 2 ni qaba jechuudha. Obboleewwan shamarranii 2 kunniin haadha isaanii ta'anii waliin odoo guddachaatiin jiranu innis eboo darbannaa ebootii fi guluffii fardaa ni barate jechuudha. Egaa kanaan osoo deddeebi'eetiin barachaa jiru iyyuu gaafa waggaa 20 ga'u iyyuu haadha manaa itti kadhatan yaa saba Waaqayyoo. Haadha manaa yoo itti kadhatan iyyuu eeyyamni Waaqayyoo waan keessa hin jirreef intala mootii tokkotti kadhatanii turanii innis abbaan isaa mootii ture waan ta'eef. Akkuma cidha diggisaa turaniin egaa abbaan intaloo sana ni boqate. Qulqulluun Giyoorgisis lakki'anii Waaqayyo waan hin eeyyamneef jedhee gaddaanis waan miidhamee tureef egaa qajeelumaan gara biyya Beerutitti ni deeme jechuudha. Gara biyya Beerutitti immoo iyyuu erga deemeen booda mootichi Duudiyaanus jedhamu xaa'otii yookaan immoo iyyuu waaqa tolfamoo hojjachiisee uummanni naannawa sana keessa jiran akka ittiin bulan yookaan immoo iyyuu akka isaaf sagadan ajajee achi keessatti wanta baay'ee raawwachaa turee jira. Egaa qulqulluun Giyoorgis ammas isa kanas fudhachuu hin dandeenye qajeelumaan gara Iyyaarikoo qarqara Iyyaarikootti kan argamtu Beerutitti ni deeme. Achittis egaa namoonni baay'een isaanii Waaqayyoon kan hin waaqessines jiru. Isaan keessaa daraagoon isa jedhamu waraabessa yookaan immoo jawwee daraagoon jedhamu tokko achitti ni isaaf nama tokko aarsaa isaaf dhiyeessaa turani. Inni sunis akka ra'eetitti areeda kan qabu, koochoo 2 kan qabu, irreen isaa baay'ee kan jabaate akka leencatitti irreen isaa baay'ee kan ulfaatuu fi kan jabaa ta'e seexana tokko. Isa sana ilkaan isaa akka bishaan qurxummii akka aazoo isa laga keessaa jiraatutitti baay'ee dhedheeraa kan ta'ee fi namoonni naannawa sana keessa jiran immoo iyyuu isaaf ilma tokko intaloo tokko ji'aan isaaf kennaa turanii jiru jechuudha. Egaa qulqulluun Giyoorgis iddoo kana keessatti bineensa bosonaa sana kan Waaqayyo heeyyame kan nyaatamuu qabu sana akka nyaataaf isaaniif ooluuf egaa isaan isa kana
addane yookaan immoo iyyuu ari'ee ajjeesuudhaaf yoo deemu iyyuu intalli takka egaa namoonni naannawa sana keessa jiranii intaloo dubartoota isaanii hunda isaanii kennanii xummuranii jiru. Kanaaf mooda maal jedhanii haadha manaa koo duwwaatu nu hafee haadha manaa keenya immoo kennuu hin dandeenyu isaan malee jiraachuu hin dandeenyu jedhanii mooticha biyya sana jiru keessatti deemanii guyyaatti himanuu. Innis ammootu micoota takka hin qabaa ture waan ta'eef isheenis Biruktaayit jedhamti. Ishee tanaan nan kennaa uummata koo biyya kana gadheessanii hin deeminaadha jedheetuyyuu isaan sossobee intaloota achitti ni hidhe. Egaa namni Waaqayyoon waammatu homaan ta'u namni Waaqayyoon abdatu homaan ta'u kanaafidha Waaqayyo gooftaan keenya ka yoo qulqulluun Daawitis waa'ee oolma Waaqayyo yoo dubbatu amma hoo abdiin koo eenyudha jedhee akkuma dubbate abdiin mucaa namaa egaa Waaqayyo gooftaadha. Isheen tunis abdii kan godhatte Waaqayyo ishee duwwaa ture. Egaa isheen harkaa fi miilli ishee hidhamee baargamoo tokko irratti achitti jawwichi sun akka dhufee nyaatu achitti hidhamtee turte. Qulqulluun Giyoorgis naannawa saniin yoo darbu egaa isheen tun hidhaa irratti hidhamteetiin yoo argu asii maal gootaa anuyyuu guyyaan koo ga'eetu carraan koo ga'eetu asitti isaaf hidhameen jira. Kanaafuu si nyaata deemi. Anuyyuu sa'aatiin eeggachaa jira hanga dhufee na nyaatu tanas asitti hidhamee jira lubbuu kan koon jettee innaatti dubbattu iyyuu qulqulluun Giyoorgis eenyu akka ta'e hin beekne ture. Har'as namoonni baay'een isaanii qulqulloonni eenyu akka ta'an waan hin beekneef waa'ee qulqullootaa ni kaasu. Sagarni akka hin barbaachifneef akka nun oolchinetti akka badii garaagaraarraa nun eegnetti isaan taas akkasiin kan ilaalan jiru. Waaqayyo gooftaan immoo iyyuu qulqulloota isaati irratti bulee hojii isaa kan ittiin raawwatu. Isaan kan mul'ate qulqulloonni Waaqayyoo yoomiyyuu hojii Waaqayyoo kan raawwatanidha. Namoonni baay'een garuu kana hin amanne isheenis hin beekne turte. Egaa jawwichi sunis lafa sigigsaa awwaara kaasa. Ishee sana liqimsuudhaaf yoo dhufu maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon yoo irratti mallatteeffatu humna dhabe yaa saba Waaqayyo. Egaa diina mucaa namaa kan ta'e yeroo hundumaayyuu maqaa Waaqayyoo itti waamamne humna hin qabu, aangoos hin qabu, abdii hin kutatu garuu abdiin kutatu. Egaa abdiis ni qaba, abdiis hin kutatu yaa saba Waaqayyo. Garuuyyuu nuti diina mucaa namaatirraa gargar kan baanu abdii qabaachuu keenyan, Waaqayyo qabaachuu keenyanidha. Kanaaf yennaatti mallatteeffatu iyyuu diinni suni isa Daraagon jedhamu jawwichi suni humna ni dhabe. Eboo farkaa qabuun qulqulluun Giyoorgis isa waraanuudhaan arraba isaa waraanee ni ajjeese. Namoonni naannawa sana keessa jiran hedduun isaanii isatti waaqessaa turanii. Egaa ishee sana irraa mukarraa yookaan baargamoo irraa hiiketu. Erga hiikeen booda tushaa isheen wadaroo ittiin hidhamte sana morma jawwichaa hidhee magaalaa sana keessa harkisiisaa. Namoonni baay'een isaanii hojii inni hojjete kana ilaalaa. Akkamitti kana godhuu danda'e nuti isaaf ijoollee keenya finneerra jedhanii baay'ee dinqisiifachaa turaniitoo jiru jechuudha. Egaa erguma kana godheen booda magaalaadhaan alatti qarqaratti baasee erga ajjeesee gateen booda mana amantaa ijaaruudhaan ummanni hedduun isaanii kumaa kitilatti kan lakkaawwaman maqaa Kiristoosiin amananii cuuphamanii mootummaa Waaqayyoo akka argatanidha egaa kan dubbatu. Kanaaf qulqulluun Giyoorgis seenaa guddaa raawwatee jira. Gabaabumatti seenaa isaa isiniif honnachuu barbaade isinitti himuu barbaade egaa. Qulqulluun Giyoorgis hojii raajii hojjeteera, hojii guddaa hojjeteera. Kanaafiyyuu qulqulluun Giyoorgis Waaqayyo irraa ergamee yennaa sanis Waaqayyoon isheetti ergee jira. Isheen hin beekne malee nuti hanga hubannutti Waaqayyotu iyyuu qulqulluu Giyoorgis isheedhaaf ergee yaa saba Waaqayyo. Egaa isheen osoo qulqulluun Giyoorgis Waaqayyoodhaan ergamee deemuu baate nyaatamtee turte jechuudha. Qulqulluun Giyoorgis ishee dhaqqabee Biruktaayit akka ishee fayyise. Nuunis immoo nu jidduutti argamee qormaata biyya lafaarraa, gidiraarraa, dhukkubbiirraa, hammeenya garaagaraarraa akka nu oolchuuf Waaqayyo abbaan keenya eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Har'aan kan nu ga'e Waaqayyo eegee tiksee ji'a waggaan nu haa ga'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko. Amiin. Maqaa abbaa